Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa keessanii baga nagaa keessanaaf jiraatanii baga jala bultii ayyaana Idil Fitriitiin illee isin ga'e isiniin jedha. Baga waliin gammanne aappii baay'ee tokko namatti tolu isiniif qabadhee dhiyaadheetiin jira. Aappicha san wajjin ilaallaa baay'ee tokko ni jaalattu dheetinii yaada. YouTuberarra subscribe gochuun hin dagatinaa, like share godhaa isin jaaladha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkami nagaa naaf jirtu hordoftoota kiyyaa baga nagaa keessanaaf jiraatanii baga jiraatanii nu gammachiistan isiniin jedhee jira. Hadda aappii baay'ee bareedaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira jechuudha. Aappichi kun afaan barbaadan gara afaan barbaadaniiti hiikachuu ni dandeettu jechuudha. Afaan Ingiliffaa ta'ee, Arabiffaa ta'ee, afaan addunyaa kanarra jiru hunda kan hin beekne gara afaan barbaadaniiti afaan beektaniiti hiikachuu ni dandeettu jechuudha. Aappichi sunis kana jechuudha. Bifa kaameraatiin, bifa barreeffamaatiin akka barbaadanitti jijjiirachuu ni dandeettu. Aappiin sun kana jechuudha. Mee keessa seennee ilaallaa jechuudha. Bifa kanaan haala kanaan banaa jira jechuudha. As biratti waan baay'ee nuuf fidaa jira jechuudha. Kiloos gootanii wanni akkanaa isin irra dhufe as biratti haala bifa kaameraatiin, haala gaalaariitiin, haala barreeffamaatiin tokko tokkoon isin agarsiisa hunda isaa jechuudha. Kaameraa kanarratti haa dhoofnu. Kaameraa kanarra yoo dhoofne bifa kanaan ol nu baasaa jijjiirrattu jechuudha. Kun mee asirraa mee matsaafa kanarraa jechuudha. Akka barbaadetti mee barreeffama barbaade mee as keessaa haga bakka barbaade akka sirriinaaf mul'atutti itti siiqee jechuudha. Mee amma barreeffamni kun akkana naaf ka'ee jira. Okay godhaa jechuudha. Kun akka barbaade muree waan silaa barbaadisan jecha as keessaa barbaadisan hima as keessaa barbaadisan akkana laalee haga barbaadeen muree akka barbaadetti fakkeenyaaf kan akkana godhee akka barbaadeen muree achi booda eessa tuqaa crop bakka itti kana tuqaa jechuudha. Kun haala kanaan naa baasaa jechuudha. Achiin booda eessa bira tuqaa kun as biratti fakkeenyaaf afaanota barbaadanii jijjiiratan afaan amma an kaameraan kaase kana kan hin beekne kana bakka kana gootuu jechuudha. As bira gootuu jechuudha. Kun as bira gootuu jechuudha. Amma Ingiliffaarra jira jechuudha. Namni baay'ee yeroo baay'ee Ingiliffa barachuu waan barbaaduuf as biratti afaan barbaadatu jira. Oromiffi yeroodhaaf bakka kanatti erga hin dhiifamne Amaariffi ni jira. Amaarik jettanii kun as biratti irra deeffachuu ni dandeettu jechuudha. Oromiffi illee yeroon booda gad dhiifamaa jechuudha. Yeroo maaf malee achiin booda eessa bira tuttu as bira tuttu jechuudha. Marra kun bifa kanaan naaf hiikee jira jechuudha. Gara afaan Amaarikitti naa jijjiiree jira. As bira Ingilishidha. Kun naa jijjiiree jira jechuudha. Haala kanaan bakka kaameraa agartanitu jechuudha. As bira amma bakka gaalaarii kanaa dhannaa jechuudha. Okay godhaa jechuudha. Okay yoo godhe bifa kanaan naa baasaa akkanami waan amma duratti kaasisan bira dhaqeetiniin akkanam muree waan barbaade waan qara screenshot godhe sun dhufee jecha barbaade mee as keessaa haa baafadhu. Fakkeenyaaf kana haa baafadhu jechuudha. Muree akkana yoo hin baase barreeffama sirreeffadhee akkanatti bakkuma reefi amma isiniin jedhe san akkasumatti tuqaa jechuudha. Kun haala kanaan ol naa baasaa jechuudha akka barbaadetti. Amma bakka sadaffaa san dhannaa jechuudha. As bira bifa barreeffamaatiin jechuudha. Waan barbaade jettiin wantuma barbaade jettee yoo asirra barreessitee isiniin jette fakkeenyaaf mee yoo loobii jedhee barreesse as bira yoo godhe fiqirnaan jedhaa jechuudha. As bira dhufee ilaala.
afaan barbaadde deeffachuu ni dandeetta jechuudha. Kanaafi hin badinaa hordoftoota koo nagaara naaf tura. Aappiitti aanu walitti deebina. Barumsa aappicha biraallee kana caalaa isinitti tolu isiniif qabadheetiin dhiyaadha. Nagaara naaf tura. Isin jaaladha.